Gakiya achi tarkaan fadde wamanaaf laafirraan xiqqoo dudubbadde wamana siif achi fuudhee barreeffadde isin biraan gahaa sagaleen dubbadde. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Ashama harka fuune akkam jirtu warroonni amantaa biraadha jira jirtu baga jiraattan as keessan isinin jedha. Mee naashida Hasan Muhammad Nur kana waliin haa ilaallu turtii gaarii mee. Waa'ee uummata walloo kanatu na dhibe quuqaanatti tahee callisuu dadhabe yoon qaamaan fagaadhee hirmaatuu dadhabe akkan hin dubbanne. Naashida akkan bareedaa jechuudha namatti tolu. Mucaan kun kan jechuudha dhalataa walloo keessatti dhalatee walloo keessatti guddate jechuudha ilma sanyii warqituudha. Nuti hoo maal godhuu qabna kiyyaa kana dhiiroo subscribe isaadha 0 qullaa jira subscribe wal godhaa wal guddisa keessattuu qeerroon walloodha ilma jirtan dhiiroo maal taatan nama kanaa ni jabeeffatan. Mee naashidaa isaadha waliin haa dhaggeeffannu itti deebi'a. Bara keessanaan mudhii jabeeffadhu islaamummaa kan kee hunda caalsifadhu. Mucaan kun gaafa Sheekh Abdallatiif kamiseedhaa gaafa hidhame gaafa mana hidhaa keessa jira. Mucaan kun mucaa sagalee ta'eefidha. Baay'ee gaarii mucaan kun wallahi. Baay'ee takka nama jabaa jechuudha. Fahamii qaba. Nami yeroo waa qabatee dhufe nama jajjabeessuu waan guddaa godhisiin hin jenne bara laayikii gootee komentii gooteetuma jajjabeessuu waan dandeesse keessan quunnamtee gargaaru kanuma bara waan biraa miti bara nami yeroo waan nagaa tokkoon dhufe irra wal jajjabeessu mucaa kana ni agartan keessattuu gama tiktookii kanaan jechuudha baay'ee takka kan beekameetii jiru. Garuu YouTubein isaadhaa jechuudha warri TikTokii jalatti isa hordofan sun jechuudha viidiyoo isaadhaa ciranii akkasuma editing godhanii kan ofii isaaniitii hojiirra oolchataatee jiran jechuudha. Garuu YouTube isaadhaa jala seenanii subscribe hin godhaniif. Subscribe isaadhaa mana 800 jira. Naashidaa san gadi buusanii jechuudha warrootan jechuudha social media adda addaarra ofii gadi lakkifatan hedduutu jira jechuudha. Keessaawu gama TikTokii kanaan baay'eetu jira. Kanaaf mucaa kana jajjabeessaa TikTok isaadhaa follow godhaa fi subscribe godhaa YouTube isaadhaa. Dafaa 800 jira. Dafaa akkuma gashaa mucaa kana gargaara. Nutis haga dandeenyu nin gargaara. Inshaallah mucaa kana haa jajjabeessu nuti. Mukemee walloo keessaa mee kan fahamii qabu mee baasii nama akkasaadhaa. Ijoollee amma jechuudha TikTok irratti wal fixan keessa jechuudha. Mataa gadi garagalchanii ilmoo namaadhaa nama taphatu nama qullaa godhu nama halas arrabsuu yoo jedhan nutis kanarratti rikeerdii galmeessinee jirra jechuudha. Warra rikeerdii cabserraa walloonis jalqabee jira jechuudha waan kana. Waan akkana hin beektu turte walloon jechuudha dhugaarratti falmattee dhugaadhaaf duutii dhugaadhaaf ajjeesti. Akkas ture laakiin amma badee jira ijoolleen baay'ee baddeeti jirti kalas akka ijaa badanii jiran uummanni keenya. Mucaan kun naashidaa ajaa'ibaatiin yeroo dhufee gadi buusanii editing godhanii itti taphatanii social media ofirra gallakkifatanii TikTok ofirra gallakkifatanii mucaa kana subscribe hin godhan jechuudha. YouTube baada banatee tureeti jira mucaan kun subscribein isaadhaa 800 jirti mee ilaala kan sin ajaa'ibu keessa jechuudha 800 jirti. Mee keessattuu warri walloodha warra kutaa biraadhaanis warri walloodha nama faamii qabu nama waya jechuudha biyya jijjiiruu danda'u uummataaf jechuudha haga danda'u jechuudha uummata ofiitiif sagalee ta'u akka naashidaa jedhee jechuudha naashidaa ajaa'ibaati kan baaseeti jechuudha mucaan kun naashidaa adda addaa baasee uummata isaatiif sagalee ta'u warroota maneedhaa keessatti hidhaman hundaafuu sagalee taatee jiran jechuudha. Akkasuma warroota mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti dararamaati jiran hedduudhaaf sagalee ta'e. Keessattuu kan ammaadhaa kun viidiyoon amma isaadhaa kan qabadheetu dhufe kuni maal akkuma dhageessan kana jechuudha. Tokkummaa walloo irratti waa'ee tokkummaa jechuudha waa'ee tokkummaadha. Mee naashidaa isaa kana mee itti deebi'aa dhaggeeffadhaa ammas.
Allahu Allahu mootii hundarraa tokkicha ol tahee arshiidhaan irraa jabeeffadha ummata keenya tarjoomii nasrii kan jabeeffadha keessa nama yeroo biraa. argattan yeroo nami jechuu gadi bahee isiniif sagalee ta'e ummata keessan jabeeffadha. Ijoollee walloodha nama hedduu beekna wal beekna yeroo gadi baanii ummata ofiitiif sagalee ta'an gargaarsa takka hin qaban waa takka gargaarsa takka hin qaban. Yaa ummata keenya namni faayidaa waan YouTube irraa argatu isiniif fakkaata. Faayidaan YouTube irraa jechuudha hin jiru. Haa jiraatu malee jechuudha waan namni YouTube kanaa jecha akkatti jechuudha maallaqaa kanaa jecha jechuudha maallaqaa jecha doolaara kanaa jecha akkatti iyyaatti jiru yeroo ofii dhagubee YouTube irraa iyyaatti jiru doolaara kanaa bicha isinitti fakkaatina quuqama nu keessa jiruuf quuqama nu keessa jiruuf akkamitti sabni keenya jechuudha jijjiirama takka finne ka jedhuutu nu keessa jira jechuudha. Gurra cala'u ka jedhuutu nu keessa jira malee kan isin yaadaa jirtan kanaa miti. Keessattuu waa'een naashidaan mucaan kun baase jechuudha. Hasan Muhammad Nur kun waan inni baase kan amma gallakkise jechuudha. Sabiskiraayim saadhaa 800 laakiin immoo naashidaa saadhaa yoo yuutuubii saadhaa jala sheentee laalte baay'ee takka jechuudha kan nama hawwatu. Nan dinqisiifadha mucaa kanaan dhugaa. Nama akkanaa yeroo agartan jajjabeessaa wal haa jabeessinu keessattuu qeerroon walloodha. Maaliif waliin jajjabeessina dhiiroo? Maaliif waliin jajjabeessina? Walirra duulu naashidaan isaadhaa amma gallakkise kun waa'ee walirra duuluuti. Nin dadhabe jee nin dadhabe laaleen dadhabe. Haa ta'u malee laal quuqama itti dhagahame jechuudha. Ni dhukkube nuti jechuudha gaafa waliin boonyu san gaafa waliin manni nurraa gubatu san bakka takkatti ka shaaroobii hin irraanfanne kan haxaayya hin irraanfanne sadeen makkannaa waan sanbatee jiilletti taame hin irraanfanne guyyaan takkaan nama meeqa akka dhabne hin irraanfanne sanirraa kan ka'e jechuudha naashidaa san qopheesseetii gadi lakkisaatii jira mucaan kun. Haa ta'u malee nuti hoo mucaa kana jabeessaa hin jiru. Sim jenneetuma jechuudha akkuma kanas bakka wayii tokkotti ilaalleetuma bira darbaatii jirra jechuudha. Keessaan nama qunnamuu dadhabdan waan dandeessaniin gargaara keessattuu qeerroon walloodha wal qoqqooduu dhiisaa tokkummaa rabbii isiniif haa kennu. Tokkummaadhaan kan beekamtu walloon. Haa ta'u malee amma diqaalaanis nu keessa dhalatee jira. Kan mataa dhagaadha. Sani kan waliin nu buusaatii jiru. Gandummaa kamiseetii baatee sadeenii fi jiillee dugugguruu dawwee fi baatee kan deemaatee jiru. Waan nama ajaa'ibu garuu kun. Kutaa walloo hagana geessatuun walirra duuluun waan akkaan nama ajaa'ibu. Fokkataa. Gootota meeqa jechuun kan waliin wareegame. Har'a ati social media irra baatee mataa namaadhaa gadi garagalchitee irraa haasottu kana oduun ta'anii jechuudha. Kanaafuu uummata keenya nama akkanaa yeroo argattan jabeeffadha waan biraa isin hin jedhan. Mucaa kana jabeessaa, mucaa kana jajjabeessaa, mucaan kun jechuudha naashidaa viidiyoo hedduu kan of biraa qabu. Viidiyoo hedduu kan of biraa qabudha mucaan kun. Viidiyoo hedduu dalagee kan of biraa qabudha. Laakiin jechuudha gargaarsa dhabe. Maaliif namni yeroo social media kanatti yeroo jalqabaatiif yeroo as dhufu kana jechuudha nama dhiba waan ta'eef keessattuu namni yoo nama jajjabeessuu dhabe hamileen nama caba. Mucaan kun naashidaa akkanaa jechuudha gadi lakkisuun isaadha baay'ee takkan dinqisiifadha ittiin hin boona jechuudha. Kanaafuu isin qeerroon walloodha hadaraa amaanaa mucaa kana jajjabeessaa. Mucaa kana jajjabeessaa. Mucaan kun jechuudha kan sagalee keessattuu Oromoo wallootiif taatee jiru jechuudha.
mucaa kana haa jajjabeessu nuti. Nama jechuun yeroo jijjiirama tokkoon dhufe jijjiirame boo nami yeroo jijjiirama tokkoon dhufe irra duulu kalas hojii dhabe kuni bas akkuma kalas akkuma ofii tokkotti nama laaleen ilma namaadha. Nami kun akkuma mataa qabu jechuudha. Mataan isaadhaa kun sii ole ta'uu danda'a. Nama ati tuffattetu tuffii si baasa. Nama hin tuffatinaa kan kana fidaati jiru beektanii tuffiidha. Kanaafuu tuffii kana jechuudha haa xiqqeessu nuti. Wal haa jajjabeessu nuti. Dhaamsi inni guddaan amma jechuudha. Mucaa kana haa jajjabeessu nuti. Sabiskiraayim isaadhaa 800 yoo isin bira ga'e keessattuu namni viidiyoon kun isin bira ga'e hundinuu yoo dhugaadhaan Oromoo Walloo jaalatte warroonni kutaa biraatis keessattuu warroonni qeerroo Walloodha sheer gootu malee bira hin darbin viidiyoo kana. Hasan Mahammad Nuuruu ka jedhu chaanaala isaadha jechuudha. Subscribe godhuufii qabdan 800 irra jirama. Daftanii 1,000 galchuu qabdan. Gaafa 1,000 galee jechuudha. Inni illee viidiyoo baay'ee ka dalageetii of biraa qabu jechuudha. Gaafsan irratti dalagata. Waan adda addaa jechuudha isinii fidee naashidaa baay'ee qopheesseeti jira. Mucaan kun fahamii qaba, dandeettii qaba. Kanaafuu jajjabeessaa isin jedha, waan biraa isin jedhu gamtuma sin jaalannuuf sin kabajnuufi kan akkan isin jedhaati jirru jechuudha. Wal haa jajjabeessuu nuti annaatoo Wallooti warroonni naan beekne na beekaadha. Warroonni maatii naaf hin ta'in maatii naaf ta'a. YouTube kiyya subscribe godhaa naatoo Walloo ka jedhu karaa Telegraamiif, Facebookiif, YouTube'itiin nu quunnamuu dandeessanii akkasuma TikTokiin illee inshallah wal jajjabeessuun dirqama keenyaa. Wal haa jajjabeessuu nuti. Naashidaan kun kan amma dhaggeeffatan kana jechuudha. Waa'ee tokkummaati, waa'ee tokkummaadha. Akkasuma waa walirratti duuluu jechuudha. Dhaabuuti. Bilisa kiyya kana asumaan galateeffadha. Galata guddaa na biraa qabda kiyyatti. Naashidaa kana nuuf baasuu kan keetii fi uummanni keenya wal haa jajjabeessuu nuti. Wal haa gargaaruu isiniin jedha. Inshallah haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadha. Turtii gaarii. Naashidaa isaatti waliin. باتوكو هاتانو إخواني نتكستاناني ربي ننسرا نترجمي نسري كان كيسي برا